Shamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Dhabeetii. Yoobsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbee saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa boqonnaa ja'affaa kan waliin ilaallu ta'a. Yeroo darbe keessatti boqonnaa tokko hanga boqonnaa shanitti waliin ilaallee turre. Kan darbe keessaa Yoobsaan arguu YouTube channelii jalaa argachuu ni dandeessu. Akkasumallee barnoota sirna gadaa kutaawwan adda addaa hunda isaallee argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa mata dureen keenya irraa immoo boqonnaa ja'affaa lafa hawwa keessatti kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Lafa hawwa keessatti kan jedhu keessatti hawwa keessatti kan nuti ilaallu yookiin haalota kaartaa irratti kaafaman yookiin immoo diyaamenshinii lafaa yookiin boca lafti qabdu diyaamenshinii lafaa jedhame yookiin immoo kutaalee qaama lafaa fi sochiiwwan lafti taasiftu kan gadi fageenyaan keessatti ilaalludha jechuudha. Tokkoffaa irratti bocaa fi daayimenshinii lafaati. Bocaa fi daayimenshinii lafaa keessaa boca lafaa kan jettu yeroo ilaallu yeroo durii namoonni lafti diriirtuu akka taatetti yeroo amanan turedha. Erga saayintistoonni qorannoowwan adda addaa lafa irratti gaggeessan immoo lafti boca killee fakkaattu yookiin puuphaa fakkaattu qabaatti jedhaniitu tilmaamu. Innis immoo fakkaattuu obileet yookiin immoo isfooriyoidii jedhamu akka qabaattu ifa ta'ee ture jedhu. Kanaaf egaa kan biraa keessatti lafti maal fakkaatti boca killee yookiin immoo kunoo bifa kanaa kan fakkaattu jechuudha. Bifa kanaa kan fakkaattu qabdi turtee jedhaniitu tilmaamu ture jechuudha. Ji'oodisiin saayinsii waa'ee bocaa fi hamma lafaa dirree harkisa lafaa fi iddoorra lafaa irri lafaa itti argamu safaruuf kan nu gargaaru ji'oodisinii kan jedhamu uumanii jechuudha. Akka safara ji'oodisiitti sirna argama addunyaa fi saatalaayitii gargaaramuun safaramee kan inni ibsamu jechuudha. Lafti boca isfooriyoidii yookiin immoo diriiroo ta'e qabdi. Isfeeroraayidii diriiroo jechuun immoo isfeerii sirrii osoo hin ta'in gara mudhii lafaatti maal taate dhiitoftee naannoo bantiiwwanitti immoo diriiraa kan taatee argamti jedhaniitu beeku jechuudha. Inni lammaffaan daayimenshinii lafaati. Bocni lafaa isfeeroidii diriiraa akka qabu hubatamee gubbaatti ilaallee jira. Handhuura isfeeroidii kanarraa kan hafe fiixee gara alaatti yommuu safarru diyaamenshinii safara argachuu dandeenya jedhaniitu tilmaama jechuudha. Diyaamenshinii lafaa jechuun immoo safara lafti handhuura gara daangaatti qabduu fi naannawaa ishee irratti qabdu jechuudha. Innis immoo bifa kunoo chaartii kanaan taa'ee jiru yookiin immoo bifa geengoo kanaatiin kan inni ibsamee jiru jechuudha. Bifa geengoo kanaatiin ibsamee jiru keessatti tokko tokko isaanii keessatti kunuuti kana fakkaatti jedhaniitu kaa'anii jiru jechuudha. Bifa kanaa mudhii lafaati isheen eessa jirtudha isheen iddoo kana jirtu mudhii lafaa jedhaniitu kaa'aniiru yookiin immoo akka isaan ibsanitti kunuudha mudhii lafaa jedhamti. Iddoon kun kanarraa kaatee gara daangaawwan kallattii arfaniitti jechuudha. Jidduu lafaatti kan argamtu diyaameetirii raadiyeesii fi mudhii lafaa gidduu isaa yookiin walakkaa isaatti kan argamtu jedhaniitu haala kanaatiin safaranii yookiin immoo himanii jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin safartoowwan isaan kaa'anii jiran keessaati jechuudha. Diyaamenshinii lafaa fi safara handhuuraa lafaa gaafa ibsamu kiloomeetira yookiin immoo handhuurarraa safarri diyaamenshinii isaa raadiyeesiin lafaarraa fakkeenyaaf safara handhuura isheerraa kan qabdu 6,378 kiloomeetirii. Diyaamenshinii poolii lafaarraa immoo 6,357 kiloomeetirii. Diyaameetirii naannoo mudhii lafaa 12,756 kiloomeetirii. Diyaameetirii naannoo poolii 12,717 kiloomeetirii. Naannawaa mudhii lafaa 40,075 kiloomeetirii. Naannawaa meeridiyaanii 40,009 kiloomeetirii. Bal'ina naannoo mudhii lafaa 510 kiloomeetira iskeerii. Bal'ina naannoo poolii lafaa 5,509 kiloomeetira iskeerii. Qabee naannoo mudhii lafaa 1,109 baay'isuu 10,000 iskeerii 16 meetira kiiwubii kan argamtu. Qabee naannoo mudhii lafaa 1,100 1,700
554 baay'isuu 10 iskeer 16 meetira kiiyubii kan taate safara haala kanaatiin qabaatti jedhaniif kan isaanii tilmaamanidha jechuudha. Inni kan biraa kutaalee lafaati. Kutaalee lafaa yeroo jennu kutaaleen lafaa kutaa garaagaraa qabaatti. Isheenis immoo fakkeenya qullubbii diimaatiin bakka yookiin immoo dalga bakka lamatti addaan baasanii ilaalaa kan jiru fakkeenya isaa fudhatee jira jechuudha. Kun haala kanaatiin fakkii kanaatiin kiraastii, mantilii, koorii alaa, koorii keessaa kan jedhaman gosa kanaatiin kaa'amee jira jechuudha. Inni kun baqqaanota lafaa jedhama jechuudha. Inni baqqaanota lafaa keessaa inni tokkoffaa kiraastii baqqaana irra lafaa ta'e hangi 98% kan ta'u burqoolee 8 irraa ijaaramanii jedhatu lafa kaa'aa jira. 8 keessaa immoo silkeetii fi oksijiinii naannoo 70% kan ta'u kiraastii lafaa qabatee kan argamudha jechuudha. Kiraastii keessatti inni lammaffaan meentiliidha. Jajjaboo jidduu kiraastii fi korii lafatti kan argamu ta'ee qabee lafaa keessaa immoo 82% qabatee kan argamuu fi irra giddu galeessaan immoo ayiranii fi maagniizeemii kan of keessatti qabatu maal jedhama jechuudha. Meentalii jedhama jechuudha. Kanuma lamaan isaanii tokko tokkoon isaanii maal qabataniiru silkoonii fi oksijiinii qabatanii jiru. Meentaliin 92 82 kan inni irra caalaa qabatee jiru. Inni kun immoo silkoonii fi oksijiiniin immoo 98 korii gara alaa keessa immoo dhangala'aa ayiranii fi nikeelii salfarii irraa kan ijaaramantu keessa jiru. Korii keessaa jajjaboo albuuda dheedhii kan akka ayiranii fi nikeelii yookiin nikeeliin guutamee kan argamu. Warreen kun arfan qaamota baqqaanaa lafaa jedhamanii warreen beekamanii fi warreen akka qorannoon dhimma lafaa beeksisutti warreen kun arfan keessatti ni argamu jechuudha. Tokko warra kana 2 meentalii 3 koorii gara alaa 4 koorii keessaa jedhamaniitu warra beekamanidha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilaaluu ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan sochii lafti taasiftudha. Sochii lafti taasiftu keessatti lafti sochii isheen taasiftu kan addaan baasnu jechuudha. Lafti adeemsadha. Sochii ishee keessatti immoo sochiiwwan isheen taasistu kallattii isheen ittiin deemtu yookiin sochootu jedhamee beekamudha jechuudha. Jechi ji'oo jedhu lafaa yoo ibsu haayilii heeliyoon immoo aduu kan ibsu ta'ee jechi seentariikii jedhu gidduu hawwan ta'uu kan ibsanii jechuudha. Kana keessatti ji'oo kanneen jedhu addaan baasnee ilaaluudhaaf jechuudha. Kanaaf sochii lafaa keessatti ji'oo kan jedhu lafa yoo ta'u, heeliyoon kan jedhu immoo aduu kan jedhudha jechuudha. Kanaaf seentariikii jedhu gidduu hawwaa kan ta'u ibsu haala argaman lafaa irratti ilaalchota lamatu jiru. Isaanis ji'oo seentariikii fi heeliyoo seentariikii kanneen jedhamantu beekamu jechuudha. Isaan keessaa inni irra guddaa yookiin ilaallutti lafti gidduu hawwaa ta'uu kan argisiisudha. Ilaalchi ji'oo seentariikii yaada lafti jidduu hawwaa taatee qaamolee samii keessa hundi isaanii lafatti naanna'uudha jedheetu ibsa. Falaasota yaada kana burqisiisan keessaa immoo hangafni Aristootil jedhama jechuudha. Yaadni Aristootil kun daawwannaa ijaatiin ta'ee lafa aduu fi qaamolee hawwaa keessa jiranii taasifamedha jechuudha. Yaadni kun kan ibsu immoo lafti kan maal hin sochoone aduun immoo yeroo hunda karaa bahaa baatee karaa lixaa seenuu isheeti argisiisa jechuudha. Ilaalchi kun immoo jaarraa lammaffaa irraa kaasee hanga jaarraa 16ffaatti kan ture jechuudha. Kan eenyu kan jecha Aristootilii kuni jechuudha. Kanaaf haala lafti kana fakkaatti yookiin boca kana fakkaatti jedhame tartiiba ishee kanaan jirti jechuudha. Juppiitarii, Veenus, Saatarni, Aduu, Addeessa, Lafa, Meerkuurii fi Maarsii jedhamaniitu yeroo isheen tokkoffaatti argamu lafadha jechuudha. Lafatti aansee kan lammaffaatti argamu Meerkuuriidha. Addeessadha. Addeessatti aansee Meerkuurii, Meerkuuriitti aansee Aduudha. Aduu, Maarsii, Veenusii fi Juppiitarii, Saatarnii jedhamanii akkaataa kanatti ta'anii jiru jechuudha. Irratti mul'atu egaa fakkeenya irratti mul'atu lammaffaan Iliyoo seentariikii. Iliyoo seentariikiin immoo aduun handhuura hawwaati jedha jechuudha. Hayyuun herregaa Kooppernikas aduun handhuura sirna soolaarii taatee pilaanetoonni hunduu lafa dabalatee aduutti akka marsan ibsee jechuudha. Kun immoo hanga ammaatti yaada sirrii fi kan qorannoon mirkaneeffamedha jedhameetu kan beekamudha jechuudha. Isheenis isaan immoo haala kanaatiin kan isaan ibsanidha jechuudha. Lafa, Aduu, Meerkurii, Veenus, Juppiitarii, Saatarnii fi Maarsii jedhaniitu jechuudha. Inni sila lafarraa ka'e asirraa garuu aduurraa ka'e jechuudha. Aduu taansee Maarsii, Maarsii taansee Veenusii, Veenusii taansee Lafa, Lafa taansee
Maarsii taansee Jupiterii taansee Saatarnidha jedheetu lafa kaa'a jechuudha. Qorannoon Hiliyoo seenterikii yookiin immoo qorataa Koopparnikasii jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilaalla jechuudha. Inni kan biraan egaa lafti sochii lafaa taasisti isaanis sochii lafti lama taasifti. Sochii lafti siiqee ofiirraa martuu fi sochii lafti aduutti naannoftu jedhameetu bakka lamatti qoodama haala hiliiyoo sfeertii keessatti jechuudha. Kanaaf haala kanaan lamatti ishee qoodeetu ibsaa jechuudha. Kanaaf haalota kana lamaan keessatti kan inni ibsu sochii lafti siiqee ofiirra martu keessaa immoo inni tokko lafti dhiyaa gara bahaatti waan ofirra martuuf aduun gara bahaatti maal taati? Aduun gara bahaatti baatee gara dhiyaatti waan seentuuf lafti al takka ofirra marsuuf sa'aatii 24 itti fudhataa jira. Sababa sochii lafti siiqee ofiirra naannoftu halkanii guyyaan uumamee jedhaniitu lafa qaamni lafaa aduu argate guyyaa yoo ta'u, faallaan immoo maal ta'a? Aduu irraa fagaatte immoo dukkana ta'a. Wayita lafti dhiyaa gara bahaatti naannoftu fuulli lafaa inni aduu argate ture dukkana ta'a jechuudha. Wal jijjiiraa gaafa deemu jechuudha. Bantoo kaabaa fi bantuu dhihaa kanneen jedhamu keessatti akkaataa isheen naannoftu jechuudha. Bantoo kibbaa bantoo kaabaa keessatti haala isheen ofirra naannotuun kan inni fakkeessee jirudha jechuudha. Sochii lafti aduutti naanna'uun taasiftu keessatti lafti siinqee ofii martuu aduutti immoo naannofti jedhu. Sababa naanna'insa lafti aduutti taasiftuun waqtiileen uumamaa, waqtiileen qoodamaa, waggaa kan naannawaa lafaatiin uumamuudha jedhaniitu lafa kaa'u jechuudha. Koopparnikas yookiin immoo qorataa saayintistii Koopparnikas kan inni ibsu keessatti jechuudha. Kanaatii fi yeroo kana keessa naannoftu keessatti waggaa keessatti bakka afuritti qoodanii ilaalu jechuudha. Isaan immoo bakka afuritti qoodaniitu kan isaan ittiin ibsanii jechuudha. Isaanis ganna, birraa, bona, arfaasaa jedhamaniitu tokko tokko isaanii kanaan beekamu jechuudha. Tokko tokkoon isaanii kun haala kanaatiin maal ta'anii jiru beekamu jechuudha. Ganna, birraa, bona, arfaasaa jedhamaniitu sochii lafaa kun naanna'uun ishee kan isaan ittiin mirkaneessanidha jechuudha. Innis kun haala kanaatiin naannotee jechuudha. Birraa, bona, arfaasaa, ganna jechuudha. Haala kanaan ji'oota afuritti naannessee ibseedha jechuudha. Yeroo lafti aduutti naannoftu utubaan pilaanetoonni irratti naanna'an diriiroo lafaa yoo wal qabatan cinaa wal qabatan hamma tokko ni qaba. Fakkeenyaaf utubaan lafaa kofa 23 tokkorra 2 perpendikulaarii siiqee irraa gara diriiroo orbiitiitti maal ta'a dabala jechuudha. Yookiin immoo jallataa ta'edha. Haalli dabinsa isaanii immoo wal fakkaataadha. Kana jechuun bantiin kaabaa gara aduutti deebi'ee immoo irraa achi daba. Yommuu bantiin kaabaa lafaa gara aduutti adabu immoo hemisfeerri kaabaa xiyya aduurraa jireessa maal argataa jechuudha. Ifti aduu kallacharraa kabalkaan yookiin deemuun caalaa maala annisaa dabarsa jechuudha. Kun immoo waqtii gannaa ho'a hemisfeerri kaabaatii uumamu akka fakkii argisiisutti lafti safara jidduu galeessaarra maal dabuu argisiisa jechuudha. Kanaatiin haala kanaatiin ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Yeroo bantiin kaabaa irraa caalaa gara aduutti dabu immoo xiyyi aduu kallattii sarara kaabamu lafaa tirooppikaalii kaanseriirraa maal gooti irra qubata. Waggaa keessatti yeroo xiyyi aduu kallacha tirooppikaala kaanserii hin qabne immoo kun immoo maal jedhama? Soolestik gannaa jedhama. Soolestisii jechuun immoo guyyaan itti dheeratu, guyyaan kan itti dheeratu yookiin kan itti dabalu jedhaniitu adda kaa'u yookiin itti gabaabbatudha jechuudha. Namni kamiyyuu kaaba lafaa yookiin hemisfeera kaabaa kan jiru aduu yeroo baay'ee sarara sirriin samii irratti argata. Yeroo kanatti immoo naannoleen dirra lafaa arktikii sa'aatii 24 ifa aduu argatu jechuudha. Fulbaana 22 hanga 23 xiyya aduu maal taati kallacha lafaatti baha jechuudha. Yeroon kun ikwinooksii biraa yookiin immoo birraa kan jedhamudha jechuudha. Ikwinooksii jechuun immoo yeroo ifti guyyaa fi dukkanni halkanii waggaa keessaa wal qixa ta'u itti ta'u jechuudha. Ji'a muddeetti immoo bantiin kaabaa baay'ee aduurraa maal ta'achi dabaa jechuudha. Xiyya aduu kallacha sarara kibbaa mudhii lafaa tirooppikii kaappiriikoornii jedhamurraa qubata. Yeroo kana hemisfeerri kaabaatti soolestikii banaa fi kan ji'a muddee 21-22 immoo kan uumamudha yookiin mudatudha jechuudha. Kanaatiin egaa naannoleen geengoo antarktikii bantii kibbaa fi sa'a 24 aduu yoo argatu geengoon arktikii immoo sa'a 24 aduu hin argatu jechuudha. Inni dukkanaa jechuudha. Inni kun immoo ji'a bitootessaa 21 fi 22tti
xiyyi aduu kallacha deebi'ee kallattiidhaan mudhii lafaarra qubata. Yeroo kun immoo akkuma fulbaana keessa deebi'ee halkanii guyyaa wal qixatti ta'udha jechuudha. Kunis heemisfeerii kaabaatti yookiin immoo kuuyinooksiin arfaasaa jedhamuun beekama jechuudha. Waxabajjii soolistikiin gannaa dhufeetu immoo marsaan wal qixxee naanna'ee guutuu ta'a jechuudha. Egaa waggaan dheerinaa yeroo lafti orbitii mataa ishii irra aduutti al tokko naannoftuudha. Dheerinni yeroo kun immoo waggaa guyyoota 365 sa'a 5 daqiiqaa 48 sekoondii 46 ta'a jechuudha. Kanaan haala kanaatiin kan isheen ofirra naannotu yookiin kan isheen keessa naannotu keessaa isaan jalqabaati jechuudha. Arfaasaa yookiin heemisfeera kaabaa, bantoo kaabaa, heemisfeerii kaabaatti immoo birraa yeroo ta'u, heemisfeera kaabaatti bona, heemisfeera kaabaatti ganna yeroo ta'u, haala kanaatiin kan isheen ofirra naannottuun kan ibsamudha jechuudha.